dhaabbiitti waliin ciisnee qabamne. Maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti seeraan baradhee xumureen kutaa 12 akkuman xumureenis Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo nagahee waggaa 2 baradheen haa ta'uutii garuu qabxii darbiinsaa waan hin dhabeef dhuunfaadhaan kolleejjii Yuunivarsiitii Riifti Vaalii barnoota akkaawuntiingiidhaan waggaa 3 baradheen yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee keessa qacarameen dalagaa hojjechaan jira. Abbaan kiyyaa nama hojii qabu yeroo ta'u akka aanaa keenyaatti hanga bulchaa magaalaa irra gahee hojiiwwan gurguddaa magaalaa keenyaaf hojjeteera. Haati kiyya akka haadha manaatti ijoollee guddisuu qofa irratti xiyyeeffattee jireenya ishee gaggeeffachaa kan jiraatu yoo ta'u hin taane hojii jira jedhamee argame hunda barbaaduun magaala keenya keessatti hojjetti. Maallaqa abbaan kiyya argatu caalaa harka meeqa kan haati koo hojjettutu baay'ina guddaa qaba. Dabalataan haati koo obboloonni koo warri dhiiraa umriidhaan yeroo jabaatan akka hojjetaniif kutaa bal'aa tokko kireessitee mana DSTV kubbaan keessatti ilaalamullee bantee anaanis obboloota koos hojjechiisaa turte. Barnoota koo kutaa 1 hanga 8 yeroon barattuu giddu galeessaa wanta barsiisaan naan jedhe kan naaf galuun ture. Haa ta'uutii garuu kutaa 8 ergan gahee booda jaalalatu na qabe. Jaalalaa fi barnoota waliin deemsisuun baay'ee natti ulfaate. Dargaggeessi jaalallarraa na qabe gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee yookiin immoo na barbaade yoo hin taane akkanumaan ayyaana kootu isa jaallate. Akka inni gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessus si'a hedduu mallattoo garaagaraa dhiyeessuufis haa ta'uutii garuu gonkumaa natti qoosuu natti ashoofuu malee dhimma godhatee natti dhiyaatu didee. Otuman iji kiyya argus hiriyaa koo jaallatee guyyaa guyyaadhaan na guggubuu eegale. Hiriyaan koos akka ani isa jaalladhu ni beekti. Haa ta'uutii garuu yoo sin barbaanne yoo si barbaade immoo si barbaadeedha. Dhiiratti dubartiin dirqama gochuu hin dandeessu. Yoo dhibe dhiiratu dubartiitti yoo jaallate dirqama gochuu danda'a. Abdii kutadhu daandii jijjiirradhu jettee hiriyaan koo na gorsite. Keessi koo garaan koo isa biraa deemuu baatus haa ta'uutii garuu kanan isa hin jaallanne inni garuu baay'ee na jaallatu dabalataan maallaqa ijoollummaamatti akka gaariitti horateeru dargaggeessa tokko waliin hariiroon jalqabe. Dargaggeessi kun anatu hin jaallatu malee baay'ee cimaadha. Ijoollummaa isaatii kaasee shonkoora gurguruun booddee baayiskilii bitee ijoolleef kireessuun itti aanee immoo motorsaayikilii bituun ijoollee shaakalchiisuun kireessee galiirraa argachaa ofirra darbee maatii isaaf hanga mana ijaaruutti cimaa nama ga'e ture. Dargaggeessa lapheen koo jaallatteen yeroo madaalamu lamaanuu fardaaf lafaa. Inni ani jaalladhu magaala gara gurraachaa mataa luuccaa hojjaadhaan dheeraa simboo qabeessadha. Inni anaan jaallate immoo guutummaa guutuutti gurraacha hojjaadhaan gabaabaa hanga kanaatti ija dubartootaa keessa nama hin seennedha. Haa ta'uutii garuu gabaabaadha mitiiree baay'ee abshaalaa. Hangam onneen koo ofitti kennitee isa jaallachuu baattus tooftaadhaan garuu deemsa koo hundumaa hidhee karra isaa malee akka ani hin ilaalle na godha. Ala yoon bahee akka carraa namni tokko diidaa na dubbiseeru yoo ta'e karaa kam dubbiin jaalallee koo kana bira akka inni ga'u hin beeku. Abaluu waliin maal wal jettan naan jedha. Dhugaa jiru yoon itti muu baadhee gurbaa natti taasa'ee bira deemee wanta inni ana waliin haasa'ee ni gaafata. Yoo inni akka carraa ta'ee dogongoree deebii jallaa dhugaan taane yoo haasa'eera ta'e nama sanaa achumatti dhumee fi hiriyoota isaa itti bituun daakuu godhee lamuu lammata mucaa kana bira akka hin dhaabbanne jedhee kaksiisee biraa deebi'a. Bifa kanaan otoo hin jiruu guyyaa tokko kubbaan mana DSTV keenyaatti baay'ee kan jaallatamu ni ilaalama. Hanga kanaatti ani araada qabaadhee ilaaluu baadhus dhiironni hedduun mana sana waan dhufaniif
galgala deemuun natti tola. Kutaan manni kireeffanne kuni dheeraadha. Karaa duubaas mana fincaanii qaba. Dargaggoon ani jaalladhu haa ta'uutii garuu hiriyaa koof ta'e tokko otoo mana fincaanii deemuu kutaa ciisichaa mana sanaa keessa gadi jedheen otoo moobaayila tuttuquu na arge. Anis isa argeen naasuudhaan hin weerarame. Xiqqoo gadi siqaadha waan ta'eef namni nu bira hin jiru. Na dubbisee otuma dhaabbanni haasonuu miirri lamaan keenyatti dhiyaate. Sireen ciisichaa bakka sana jiraatus haa ta'uutii garuu obbolaan koo akka tasaa kubbaa gidduutti kutanii dhufuu ni danda'u. Kara duubaatti na fudhatee deemee mana fincaanii balbala hin qabne keessatti dhaabiimaan waa biraa keessa seenne. Akka jaalalleen koo dhufee kubbaa laalaa ture gonkumaa ani hin beeku. Dargaggeessi ani jaalladhu kunis dargaggoonni hedduu waan ta'aniif isan argine. Edaa otoo nuti hin beekiin ijaan isa hordofaa tureera. Jaalalleen koo gara mana fincaaniitti satat jedhee dhufee mana fincaanii balbala hin qabne kana keessatti ifaan ibse. Lamaan keenyuu mudhii gadi qullaa keenya. Anaanis dargaggeessa jiruunis otoo surree keenya hin hidhatiin dullaa nurra bubbuusuun sagalee iyyaa yuu jedhu yeroo iyyisiisu dargaggoonni kubbaa laalaa turan kubbaa gara biraa nuutiin ilaaluuf gadi nutti yaa'anii. Guyyaa kana otoo lafti banamtee ni liqimsiteetti ta'ee baay'ee natti tola ture. Dubbiin magaala guute. Namni hedduun lamaan keenya qullaa keenya nu argee dargaggoonni dhufan erga nu reebanii nu tumanii booda uffata nu jalaa fuudhan nuuf kennanii garatti galagalluu wallaallee. Haati koos abbaan koos dhaga'anii guyyaa sanarraatii kaasee manatti hin galtu naan jedhanii. Waggaa 4 otoo hin qaana'uu ijoolleen biyya koo maqaa natti baasanii barnoota hanga kutaa 12ffaatti baradheen xumure. Eegaa maqaan kiyya kanaan bahee dargaggeessi ani badaan jaallanne haa ta'uutii garuu inni na jaallatu ture. Yeroon ani isa waliin ture suuraa qullaa kiyya na kaasee takkaa sooshaal miidiyaa irratti gadhiisa, takkaa immoo garee hiriyoota biyya koo irratti gadhiisee gadadoo meeqa na agarsiisa. Yuunivarsiitii galees erga eebbifamee nama tokko jaalalaan yookiin immoo hariiroodhaan yoon itti dhiyaadhe jaalalleen koo duraa kuni yeroon isa waliin ture suuraa qullaa qulqulluu kiyya na kaase anatu akkana ishee gochaa ture jechuun dhiirri kamuu akkanatti hin siqneef gufuu natti ta'a. Kadhadhees maatii isaatti himees homaa falan arganne. Otoo ani lubbuun koo jiruu iji koo arguu gurri koo dhaga'uu ati jaalatamtee bultii godhattee yoo jiraattu arguun barbaadu jireenya keenan jeeqaa jedhee yeroo hundaa natti haadhata. Ofiif garuu fuudhee daa'imallee godhateera. Anarraa garuu bu'uu hin dandeenye. Takkaa balleesseen kana hundaa keessa seeneera. Amma immoo akka ittiin keessaa deebi'uun dhabe. Balleessaa koo badii ijoollummaa koo nan beekaatii hiriyoonni koo anarra hubattan kana godhinaan jedha. Karaa ittiin jireenya koon sirreeffadhu yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.